samii Paakistaan gubbaatti mul'ate dinqisiifatame. Xiyyaarri Itoophiyaa qilleensa Paakistaan keessatti xiyyaara tokkicha balali'e jedhamuun miidiyaalee addunyaatiin guddoodhaan dheeffameera. Akka ragaan Flight Radar 24 agarsiisutti guyyaa kaleessaa sababa waraana hamaa Indiyaa fi Paakistaan jidduutti ka'een samiin Paakistaan duwwaa turte yookaan xiyyaarri tokko qilleensa Paakistaan keessa balali'aa hin turre. Xiyyaaronni addunyaa hedduun isaanii qilleensa Paakistaan keessa tasuma balali'uu sodaatanii karaa jijjiirrachuu Flight Radar mirkaneesseera. Haa ta'u malee xiyyaarri addunyaa tanaa inni guddaan tokko sodaadhaaf karaa isaa hin jijjiirranne jedha Flight Radar. Wayita xiyyaaronni hedduun qilleensa Paakistaan keessa dabruu sodaatanii daandii isaanii jijjiirratan xiyyaarri Itoophiyaa kophaa isaa Finfinnee irraa ka'uun gara Kooriyaa Kibbaa Si'oolitti imalaa ture jedha Flight Radar. Kanaanis immoo qilleensi inni fayyadame Paakistaan akka ta'e ereera. Akka Flight Radar gabaasetti yoo ta'e xiyyaarri kun ETH-672 yoo ta'u battala Indiyaan Paakistaan haleelaa turte xiyyaarri kun achi gubbaa dabreeraa jechuun mirkaneesseera.